Network. Subscribe, share, like nu godha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu yeroo kanaa isin dhageessifna. Hordoftoota qeerroo miidiyaa networkii oduu guyyaa irraa isin dhageessifna. Oduu kan isin dhageessisu ana qeerroo ganamaati. Duraan dursanii hangafoota oduu isin dhageessifna. Abbaan alangaa waliigala federaalaa waa'ee dhimma Jawaar Mohaammed ilaalchisee ibsa kenneera. Ijoollee fi akaakootti nagaa naaf himaa Yaasiin Jummaa. Gaazexaan Keeniyaa Yaasiin Jummaa mana hidhaa Itoophiyaatti koronaa vaayirasiin qabaman. Har'a muummee ministeera Abiyyi Ahmed kaabinoota 10 muudan. Amma oduu tokko tokkoon. Abbaan alangaa waliigala Itoophiyaa federaalaa waa'ee dhimma Jawaar Mohaammed ilaalchisuudhaan ibsa kenneera. Ibsa isaa kanaanis Jawaar fi shakkamtoota biroo 8 irratti ragaa qorannoo dura dhiyeessuuf kan beellamatee ture ta'us garuu obbo Jawaar Mohaammed dhukkubsadheera jechuu isaaniin dadachi kun gufachuu isaa ibseera. Akka ibsa kanaatti obbo Jawaar Mohaammed akkaataa hojimaata jiruutiin tajaajila kennuusaa fayyaa kan argatanii fi argataas kan jiranidha. Fayyummaan isaaniis sadarkaa gaariirra jira jedheera. Poolisiin federaalaa kaleessa ibsa kenneen obbo Jawaar dhibamaniiru jechuun kan miidiyaadhaan hafarfamu sirrii akka hin taanee fi obbo Jawaar fayyummaa gaariirra akka jiran dubbatee ture. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaan kan shakkaman Xilahuun Yaamii fi Abdii Alamaayyoo irratti poolisiif guyyoota qorannoo dabalataa 10 kenneera. Beellama har'aatiinis poolisiin ragaalee namaa fi sanada walitti qabuusaa himeera. Kana malees shugguxii shakkamtoonni iddoo itti dhoksan akka fidan taasifamee qorachuun sun bu'aa isaa argachuusaa poolisii himeera. Muummeen ministeera Itoophiyaa namoota 10 muudeera. Akka waajjira muummee ministeera ibsatti kaabinoonni muudaman isaan armaan gadiiti. Takkaffaa Qana'aa Yaadataa PhD ministeera ittisaa yookaan difeensi ministeerii ta'uudhaan bakka obbo Lammaa Magarsaa bu'aniiru. Lammaffaan Geediyoon Tsimoo PhD abbaa alangaa waliigalaa ta'uudhaan bakka abbaa alangaa Adaanech Abeebee bu'aniiru. Sadaffaan Saameel Hurkattoo PhD ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ta'aniiru. Injiinar Taakkalaa Uumaa ministeera albuudaa fi inerjii ta'aniiru. Obbo Tasfaayee Dhaabaa abbaa alangaa waliigalaa itti aanaa ta'aniiru. Obbo Yohaanis Buzawalaw Daayirektara olaanaa Inistituutii Qonnaa qorannoo tarsiimoo quunnamtii alaa ta'aniiru. Obbo Ingusuu Xilahuun Koomishinara carraa hojii uumuu ta'aniiru. Injiinar Ndaawaq Abbitee Daayirektara itti aantuu Koorporeeshinii Hojii Sibiilaa fi Injiinaringii ta'aniiru. Obbo Ifiqaaduu Tsaggaa abbaa alangaa waliigalaa itti aanaa ta'aniiru. Piroofeesar Hiruut Yoldamaaram sadarkaa ministeeraatti gorsituu damee hawaasummaa ministeera muummee ta'aniiru. Bakka aadde Xayyibaa Hasan buufamaniiru. Karaa oduu biyya alaatti dabarra. Xaaliyaanitti godaantota Tunisiyaatii fi ofirraa ittisuuf $13 miliyoona kennitee jirti.
mootummaan Xaaliyaan Tunisiyaan daangaa naannoo buufata galaanaa ishee akka jabeessituu fi godaantota biddiruudhaan galaana Meeditiraaniyaanii qaxxaamuran akka dhaabduuf doolaara miliyoona 13 kan kennaa jedhe. Ministeerri Haajaa Alaa biyyattii Luudii Di Maayoon daawwannaa Tunisitti taasiseen biyyi isaa godaantota seeraan alaa dhufaniif akka booda iddoo akka hin qabne himaniiru. Mootummaan Xaaliyaanii humnoota galaanaa fi ilafoo Tunisiyaa illee dhimma kolu galtoota irratti leenjii kennuuf yaada dhiyeesseera. Xaaliyaanitti godaantota dhibbaan lakkaa'aman kibba biyyattii gahanii waliin akka rakkatu himti. Koronaa vaayirasiin immoo daranuu dalagaa kana wal xaxaa taasiseera. Kaleessa warri dimokiraatotaa jiila guddaa godhatanii dhimmoota jajjaboo irratti wal ta'anii dhimmoota kanaaniifis baalamaniiru. Jiila kana hordofee jechoota walitti deddeebisuun paartiilee jajjaboo USA Dimokiraatii fi Rippaabilikaan gidduutti heddummaateera. Jiila kanarratti sagalee waraabbiin erganii yaada isaanii kan dabarsan giifti dureen duraanii Miisheel Obaamaan pirezidaantii Doonaald Tiraamp hedduu qeeqan. Doonaald Tiraamp pirezidaantii biyya keenya ta'uuf nama sirrii miti jedhan. USA'n namoota maqaa guddifachaan daa'imman dararan himate. Manni murtii federaalaa Itoophiyaadha obbo Ilidatuu Ayyaaloo irratti manni murtii magaalaa Bishooftuu miseensa mana marii biyyaalessaa paartii Dimokiraatota Itoophiyaa PhD kan ta'an obbo Ilidatuu Ayyaaloo irratti guyyaa kaleessaa ibidata qorannoo poolisiif guyyoota 7 hayyame dhimma obbo Ilidatuu kan dhiyeenyatti hordofan obbo Taddanee Raggaaleen dabalataa akka hin dhiyaanne ibsuun ta'us dhiibbaa onnee obbo Ilidatuu irratti ragaa wal'aansaa akka dhiyeessaniif kan manni murtii yaafate dhiyeessuu isaanii ibsaniiru. Ragaaleen wal'aansaa dhiyeessan kun dhiibbaan isaanii lubbuu isaaniif yaaddeessaa ta'uu, koronaa vaayirasiif saaxilamoo ta'uu fi hordoffiin wal'aansaa akka isaan barbaachisu ibsaniiru. Abbaan alangaa qondaalli basaasa duraanii Ameerikaa ifirasaa fagoo biraa CIA keessa hojjetu waliin ta'uun Chaayinaaf ibsa turuu bira gahameera. Namichi ganna 67 Yuukiin Maa jedhamu kun jimmata darbe hidhamuusaa Dipaartimentiin Haqaa Ameerikaa ibseera. Odeeffannoo icciitii humna ittisa Ameerikaa qondaala basaasa Chaayinaa tokkotti dabarsee kennuun himatameera. Muddamni hariiroo Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti yoo hammaate kanatti namtichi garagalchuuf basaasuun hidhameera. Obbo Maa lammii Ameerikaa Hoongitti dhalateef seeraan laalummaa Ameerikaa argate yoo ta'u. Jawaar Mohaammed himamuu hordofuun hiriira nagaa magaalota Oromiyaa
Oromiyaa adda addaa keessatti bahame irratti namootni humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaaf badii dhaqqabeef humnoota biyya alaa ta'anii Oromiyaa jeequu barbaadu jedhe gaafatamtoota taasiseera. Shaashamannee irraa haa eegallu. Guyyaa kaleessaa ganda duwwaa tokko Maskiida Haamiltan jedhamutti namni tokko na biratti ajjeefame ka jettu shamarreen jiraattu magaalaa Shaashamannee taate haala ture akkasiin nutti himte. Jawaarii akka hidhamee hidhaa keessa dararamaa jiruu fi akka dhibeensa qunnameera dhageenye sagalee isaaf ta'uudhaaf hiriira bahuudhaaf bahaa turre nuti akkuma uummanni manaa bahee u'uu sagalee iyyicha keenya dhageessisuu fi dhukaasa nu bira baluun takkuma akka malee nu dhukaasan mucaan maadhaa gad jedhee osoma seenaa dubbidda dhahame numa bira kufe duubarraa dhahanii fuuldurarraan bahee xiyyiitiin yeroo dhufan bu'e daqiiqama shanii dhakaa namni waan biraa sibiilaa mitiyyuu dhakaa namni takka harkaa qabu hin jiru. Qullaa gadi yaa'e namni mootummaan sagaleen nu dhagahuudhaaf hacuucamee jira hacuucaa keessaa bahuudhaaf iyyataa ture. Akka shamarreen kun jettutti lakkoofsi namoota rasaasaan dhahamanii 10 oli. Gama kaaniin Harargee bahaa magaalaa Wadaayitti guyyaa kaleessaa namni 2 har'a ammoo namni tokko ajjeefamuu jiraataan magaalattii tokko BBC'tti himeera. Kaleessa gisee sa'aatii 6 kana booda namni egaa du'aa dhukkubsachuu dhagee booda namni bakka jiru dhaadannoo dhageessisaa uummanni kallattii afraniinuu isaanii karaa ba'uu jiru karaatti hin baasan jechuudhaan marraayyaan ittisa biyyaatii fi humni addaa Oromiyaa kallattiidhaan ofaas uummata rabbanii jiru. Gara nama 10 olii dha'ee jechuu rasaan isaanii sun kallattiidhaan namni 2 kaa'ee jira jechuu akkasuma. Kana nufi ijaan argee warreen na bira dhaaman jechuu jarri kun. Har'a sa'aatii 4 irraa jalqabee hiriirri kallattii nuti jirru osoo deemaa jiranuu ganda Bashir keessan kallattiidhaan dhukaasa roobsanii namoota nam tokko na biratti dha'anii du'e jira. Nama Rashiid Amin Ahmad Aji jedhamu. Tokkoon jiru amma makiinaan takka karaarra hin jirtu daldalli dhaabbatu dukkaanni cufa karaan hundi cufa makiinaan takka hin deemtu ba'aati dhiyatti amma wadaa keessa tokkoon qaxxaamuru. Hiriira mormii fi uggura geejjibaa qeerroon labse jechuun waamicha rogeeyyiin marsaalee hawaasaa irratti taasisan hordofuun hiriira bahuuf wayita yaalanitti magaalota godinaalee Harargee lamaan Harariif Ciroo keessatti har'i namoonni ajjeefamuu jiraattonni bilbilaan nutti himaniiru. Jalqabaa mormii uummataatu tukkee mormiin uummataa kun jalqabee jennaani mormiin haayyoo isaadhaa hidhamtoonni hidhamanii dhaabanii kadhannee isaadhaa ammas mootummaa kun bara marii nagaatti deebi'uu qabaa yaaduu irratti uummanni dhiibbaa gochuudhaaf hiriira nagaatii fi nagannaa karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf murteeffatee jechuudha. Yeroo kanatti waraanni mootummaa naannoo Oromiyaa gabbuudhaan ijoollee nagaa irratti dhukaasa raabsuudhaan waliigala naannoo hospitaala amma hospitaala Yuunivarsiitii Haramayaa kan magaalaa Harar keessa jiru namoota naannoo nama 30 olii fi achirratti jiru. Hagammaatti hagaan odeeffannoo irraa qabutti nama 2 kan Harargee biyyaa naannoo Hararii kan du'anii. Ciroo qofatti guyyaa har'aa namoonni 24 rasaasaan dhawamanii gara hospitaala Ciroo geeffamuu fi namoonni 2 ajjeefamuu meedikaal direektarri hospitaalichaa Dr. Saadaam Alwaan nuuf mirkaneessaniiru. Namni 2 lubbuun baatee jirti. Kunneen kan hafan yaalarra jiran. Walumaa galatti nama 24 kan hospitaala keenya dhufe. Waa'ee namoota bakkee adda addaatti ajjeefamanii akkasumas hiriira mormii fi uggura geejjibaa Oromiyaa keessatti har'arraa eegalee labsame ilaalchisee dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa kataan obbo Geetaachoo Baalchaa bilbilaan dubbiseen ture. Magaalaa Shaashamannee irraa baay'ee odeeffannoo guddaan qabu naannoo magaalaa Dodolaa fi Asaasaa naannoo kana irratti mallattoon akkasii tureera. Naannoo Adawaa Wadaayittis mallattoon karaa cufuuf yaaliin akkasii gochuun tureera. Garuu yaaliin sun yaaliirra darbee gara gochaatti hin geeddaramne bakka kamittuu. Garuu kan nuti dubbisne Ofikooti kan hin dubbise fakkeenyaaf magaalaa Shaashamanneetti kaleessa karaa cufuu wajjin iyyuu kan wal qabatu miti Jawaar dhukkubsachuusaa dhageenyeetu gaafa karaatti bahuuf jennu sagalee keenya karaa nagaa dhageessifachuuf gaafa jennu humni nageenyaa nutti dhukaasee namoonni du'aniiru namoota du'anillee maqaa waamanii kana nutti mugabaas akkasii qabdu sin boqeetachu. Akka mootummaatti kan odeeffannoo amma jettu kana hin qabu. Namni biyya kanatti seera fuulduratti qixxeera. Namni seeraan gaafatamuun isarra jiraatu yoo jiraate seeraan gaafatama. Mirgi nama kamiyyuu immoo seera gidduutti eegamuutu isarra jiraata. Ofiin bulummaan naannoo kana keessatti akka babal'atuuf haalli mijatu hin jiru. Wanti isa fakkaatan mallattoon akkasii immoo akkuma kaasee jira. Abbaan barbaade lafa barbaade keessa galee dhageessifachuuf hin jiru biyyi kun biyya seeraan bultu. Yoo sagalee dhageessifachuu barbaada qaama mootummaa seerri hiriirri nagaatti eeyyama kennamutu jira. Isa gaafatee deemuutu
sarra jiraata. Kanaaf abbaa hundii argee kan bakka barbaade taa'ee waamicha karaa waamee waamicha daandii cufuu waamee waamicha gabaa lagannaa waamee guutummaa guutuutti hojiirra oolchuudhaaf ammaan booda balballi banamaa miti. Karaa kanaan deemuu hin dandeenyu. Garuu yoo heeyyamatoon gaafatiin namni tokko cal jedheetuma hiriira baha ta'ee rasaasaan rukutamuun sirriidha hin jedhe kaleessa hiriira bahanii jennaan rukutamnee jedhan. Hokkara bahani daandii cufuuf warri bahee namni daandii yeroo cufu namni yeroo daandii irratti daandii kadhatamee irratti ijaarame abiddatti naqee gubu caasaan nageenya kabachiisuuf tarkaanfii naannoo sanatti ni fudhatu waan humna sana wajjin wal fakkaatu ta'uutu sarra jira. Kan yoomu seexannu nama keessa taa'ee yoo ta'e aduu kan jedhu qabu namni duutti nama garuu kan ajjeesu eenyu akkasuma kan ala ajjeesu eenyu waamicha badiinsaa kan waan wayinu shadduu ajjeesu miti gaafatamuu kan qabu akka dhuuf akka ajjeesu waamicha eenyu dhugaatti quuqama kanaa qabdan miidiyaa bilisaa taatan kana dabarsa uummataaf eenyu kan ajjeesuuf waamu eenyu kan ajjeetti waamu nama meeshaa qabate sirriitti yeroonni dhagaa guuree itti yaa'ee mancaadhaan reebuuf itti deemu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti wanti nuyi qabnu eenyuyyuu wanti du'aaf nama ga'u hin jiru amma wanti ajjeechaaf nama ga'u hin jiru wanti okkaraaf nama ga'u hin jiru yoo waan qabnu qabaanne immoo nagaa karaa nagaatiin walitti baanee wal gaafannee deebii haa argannu ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa qaba. Karaan nagaa jedhamu kun hagam banaadha obbo Geetaachoo amma namni karaan nagaa karaa kamiin gaaffisaa ibsachuu kan danda'u. Karaan nagaa banaadha na bakkala karaan nagaa banaadha gaafa karaa nagaa barreessanii ina gaaffii akkasii qabna komee akkasii qabna komee keenya kana guyyaa akkasii baanee iddoo kana kaanee iddoo kana geenyee dhageessifata poolisiin eegsisu jedhee namni gaafatu mirgi akkasii jira. Yeroo kana gaafachuurra hundumtuu mootummaa ta'eetu bakkuma taa'ee har'a kana godhi har'a karaa cufi har'a gabaala har'a riipoortii cufi jedhee ergaan ni dabarsu fudhataman qabu. Gaaffiin koo ta'e inni dhuma guyyoota lamaan kana haali kaleessaa farra lakkoofsa namoota du'anii yookiin kan miidhamanii wal qabatee wanti ragaan simbira ga'ee jira. Namni lubbuun miidhame walitti bu'iinsa kana walitti bu'iinsi uumame kaleessuma yeroo murtaa'e daqiiqaa murtaa'e keessatti waan ta'edha kanan odeeffannoo qabu walitti bu'iinsi uumamuu nan qabaa garuu walitti bu'iinsa uumame sanaan miidhaa qabeenya irra ga'ee lubbuu namaa irra ga'ee akka qulqulleessanii nuuf erganii fi caasaa sadarkaa hin jiru nuuf kennineerra. Gidduutti immoo oduuleen gaggabaabsee isinitti hima Itoophiyaatti namoonni haaraa 1386 COVID-19 qabamuun 28 ammoo lubbuu dhaban sa'aatii 24 darban keessa namoonni 414 kan dandamatan yoo ta'u lakkoofsi waliigalaa namoota vaayirasichaan qabamanii 32 ta'eera. Oduu amma nu gaheen pirezidaantiin Maalii Ibraahim Abubakar Keetaa to'annoo loltoota jala akka jiran gabaafamaa jira. Loltoonni biyyattii mootummaa irratti fonqolcha gaggeessaa jiran mana pirezidaantichaa magaalaa guddittii Baamaakoo keessatti argamu to'annoo isaanii jala oolchanii jiru. Mootummaan Itilii Tuniiziyaan daangaa galaanarra akka jabeessituu fi godaantota bidiruudhaan galaana qaxxaamuran akka dhaabduuf doolaara miliyoona 13 kennite. Ministeerri haajaa alaa biyyattis biyyi isaanii godaantota seeraan alaa dhufaniif kana booda bakka hin qabdu jedhaniiru. Oduuleen isaan kanneen. Katumuraatti wayita ceenu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed qondaaltota 10 haaraa muuduun kaan immoo aangoorraa kaasaniiru. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa akka turan obbo Lammaa Magarsaa achi ka'uun Dr. Qanaa yaadatan bakka bu'anii jiru. Bakka kantiibaa ittaana magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa ammoo adde Adaanech Abeebee muudamanii jiru. Muudamaa fi aangoorraa ka'uu har'aa ilaalchisee Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa akka ta'an gargaara Piroofeesar Ajjeetuu Iddoosaa dubbisneerra akkamiin ilaaltanii gaaffii jedhu deebisuudhaan eegalu. Seenaa Itoophiyaa keessatti namoota aangoo jijjiiruudhaan shuumsiratiisa jennu kanaatiin I think isa duraanatti fakkaata baay'inaanii yerootiin waggaa lama kana keessatti akkasitti jijjiirama akkasii gochuun namoonni bakka isaaniif kenname bakka aangoo hojii sana hojjechuu hin dandeenye moo namoota biraatu bakka sana barbaadaa kan jedhu akkuma jirutti ta'e muddama amma jiru faana kan wal qabatudha moo miti gaaffii uummataa deebisuu faana wal qabata moo wal qabataa miti kan jedhu kanaan dura fakkeenyaaf waajjirri abbaan alangaa waliigalaa namni irra ture biiroon kun biiroo sadaffaa ta'uusaa kan agarsiisu institutional instabilitiin akka hin jiraanne kan agarsiisudha jechuu hin dandeenya malee gaaffii uummataa si'aayina hojii faana wal qabatee bakka sana namni hojjechuu malu namni biraan bakka bu'uu qaba yaada jedhuun wanta fakkaatu miti. Osoo sila akkas ta'e kantiibaan magaalaa Finfinnee kan turan hojiiwwan seenaa
kantiibummaa magaalaa Finfinnee keessatti fudhatama naannoo sanatti argatanirraa ka'uudhaan bakka sanaa kaasuun barbaachisaa akka hin turre hubachuu ni danda'ama jechuudha. Mee waa'ee aangoorraa ka'uu obbo Lammaa Magarsaa haasofnuuti. Aangoorraan ka'uun isaanii kan obbo Lammaa jechuudha. Siyaasa Oromoo yookaan immoo kan biyya kanaa irratti hiika akkamii qaba jettanii yaaddu? Baay'een keenya anaa dabalatee iyyuu tiim Lammaa sana baay'ee deeggarree baay'ee jijjiirama biyya kana keessatti fiduu ni danda'u jennee yaadnee karaa baay'eetiin deeggaraa kan turredha. Haa ta'u malee jijjiirama paartiin badhaadhinaa yookaan immoo bilisiginnaa godheen paartiin biyyoolessaa akka biyyoolessaatti Adawaawii bakka bu'u yeroo dhaabbatu gaaffiin ofiin of bulchuu paartiin naannoo sanatti itti gaafatamummaa fudhatu rakkoowwan mootummaanis uumaa ta'u rakkoowwan namni biraa uumuuf itti gaafatamummaa paartiin fudhatu akka naannoo sanatti sirna federaalizimii keessatti instituushinii ofiin of bulchuu kan jedhu suni diigamuun isaa obbo Lammaa Magarsaan illee paartiin kun sa'aatii kanatti akkasitti hundaa'uun isaa rakkoo amma jiru kana nuuf furuu hin danda'u. Gaaffii uummanni Oromoo tokko lama jedhee nutti lakkaa'ee nutti kenne hojiirra oolchuuf nu rakkisaa yaada jedhu kaasaniitu kan isaanii qeeqaa turani. Kanaaf obbo Lammaan achirraa ka'uun isaanii akkuma beekamu yeroo paartiin badhaadhinaa akka paartiitti yeroo galmaa'u wanti hubanne tokko namoonni achi keessa turan yoo fudhachuu barbaadanii achumaan turu. Lakki fudhannu yoo jedhan immoo paartii sana gadhiisanii akka indipendentii ta'anitti deemuu ni danda'u jedhu seera isaanirra jira. Kanaaf egaa obbo Lammaan sana amaraajii sana filatanii erga yaada ideoloojii badhaadhinaa hin fudhanne yoo ta'e maal hojjechaa yaada jiruudhaan ka'a. Garuu karaa wanti godhamuu qabu warra obbo Lammaa Magarsaa uummatatti wanta jira maaliin yaadni isaanii uummata Aero Media Network. Subscribe, share,